dhaamsi kiyya karraa booda ummanni keenya seenaa isaanii seriously fudhachuu barbaachisa. Maaliifin tana jaaseeta wahuma amma jiru kanaahu reverse godhuuf hidhataniititti jiran jara keenya. Laal kaarikulama Birhaanuu Naggaa amata 3 dura qopheesse ka high school keessa barsiisan jechuu barbaadeeti har'aan tana seenaan anoolee harka muraan harma muraan waan zamana wayyaanee barsiisuu turaniitu har'aan tana barsiifamu jechuu barbaadeeti. Waan calanqorratti ta'e badii ummata keenyarra gahe tokkolleen har'aan tana wanni barreeffame hin jiru. Ummanni keenya tana beekanii karaa dandahaniin seenaan sun ijoolleen teenya baruu barbaachisa. Seenaa wanni baraniif laal badiin duraan taate namni san baraniiti barnoota irraa harkatanii wanni akkasii kan deebine qabsoo godhanii hambisan jechu. Yoo namni kana beekuu baate woom akkasii san deebisan. Har'aan tanaas badiin ummata keenya irra gahu odoo badii dura geesse zamana dur ummata Oromoo ka Walloo irratti ummata Oromoo ka amma Oromiyaa keessa jiru cufa irratti geesse odoo akka gaarii barrooytee barreeffamtee lafa jiraattee namni keenya bare even ollaan keenya illeen odoo baranii badiin akkasii sun hin deebitu. Yoo barnoonni sun jiraachuu baate har'aan tana warra biltsiginnaa ifin jiru Abiy Ahmadii fi warra isa gabbaru baduma amma dura ummata keenya irra gahe dachaa meeqa dachaa wasanan qabne. In fact akkuma dhugaatti zamana mini ilmi namaa manaa wajji gubateen beekuu bar. Har'aan tana ummata keenyaami kan manaa wajji guban. Sanbira dabranii harka ciruu mataa muranii wahuma anooleetu ka haareetti eegalame jechuu barbaadeeti. Tana jecha gabaabdutti ummanni keenya ifirra loluu barbaachisa yoo akka ummatatti jiraachuu barbaade. Tanaaf oolaa maddii waboo maddii dhaabbachuun dirqama seenaati. Yoo humna qabaachuu baanne ummanni keenya ni diigama. Namni xiqqaa guddaan kana baruu barbaachisa. Keessaahu biyya akka Itoophiyaa ta qawween jaaramte. Qawween yoo qawwee qabaatte ati kabajamta akka ummatatti jiraachuu dandeessa. Yoo san tahuu baate badii ummataati. Tanaaf waboo maddii dhaabbachuun dirqama seenaati ummata keenyaan karaa dandahaniin. Ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba. Ifiif bulchuu qabaatan liidaroota isaan filatan kan namni nurratti fe'ee miti. Ulee ummata keenyaan balleessuuf jaaramte tammaan tana ummata keenya balleessuu itti jirtu tana jalaa bahuu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Ummanni laala har'aan tana akka bal'atti ummata keenya dachirraa kaasuu irra jiran. Keessaahu ummata tuulamaa nama miliyoona meeqa kan qammatti dachirraa buqqa'e. Sanbira dabraa irra guddaan namaa amma tana keessan beeku laal Baalee rijiiniin Baalee rijiinii Itoophiyaa keessa jiru cufarraahuu qabeenya guddaa risoorsii adda addaa ka qabu. Akkuma jirutti guutuutti United Arab Emirates kenname. Laal 7 dura soofumaritti Abiyyifaa walitti qabamanii yogguu haasawan maal jedhan seetan hektaara miliyoona 1 qonnee jedhan. That is United Arab Emirates qonna United Arab Emirates resoursiin achirraa argamu gara isaaniitti deema jechuu barbaadeeti. Jimma keessatti Elbaabor keessatti Shawaa keessatti Finfinneerraa hanga kiiloomeetira 100tti United Arab Emirates kennamte. Maal jechuu barbaadeeti gabaabdutti ummanni keenya dachii dhabee jira. Ummanni keessaahuu ummanni dachirra qubatee jiru yoo dachirraa ka'an ni facaan ni badan kadhattu ta'an already ta'anii jiranii. Gabaabdutti ummanni keenya akka ummatatti yoo jiraatuu barbaade waboo maddii dhaabbatanii
akkam buqqaan dachiin ummata keenyaa ta fuudhamtees akka deebitu akka ummanni dachirraan buqqaane godhuun dirqama jechuu barbaadeetiin dhiifama guddaa yoon hin dubbee heddummeessee fitadhe.